Lamtaan yeroo taphatu yeroo cidhaati jennee cidhaa kana awwaataa jaamee jira. Awwaataan kun teessuma guyyaa 15 namni dargaggeessi gaa'illoon tokko fuudhee teessuma taasisuudha. Isi sana waariidhaaf bira dhufu halkan taphatanii manguddoodhaaf taphata. Manguddoonni kun warreen umriin isaanii hudha bira dabree akka hiyyaa kanaatu achi dhaqee taphata jechuudha. Eenyuuf dhalootaaf dabarsuudhaaf. Fakkeenyaaf gufuu mana duubaa ayyoon gufuu seetee aanaa dubraa boo ayyoon maal naseet beelaa seeti jedhee maal itti qoosee jechuudha. Jaalatti tun isinirraan hin baane nulleen akkuma keessan kanatti bira dabarree warra aruuzaa saniin akkas jedhu wal jaaladhaa wal urgeessadhaa haala jiru irratti gaa'itaanu wanni kun waan laayyoo miti ilma Oromoo dhalachuu deema bultiin tun bultii heegereeti nutis akkasumatti irra dabarree walii waaraa waliin jiraachaa jechuudhaaf bira dhaqanii waariidhaaf bira turu jechuudha. Hellemtaan khanii fi yeroo waariidhaa taphatama. Galgala jechuudha. Mana aruuzaatti taphatama. Galgala maatii wal fuudhan warra aruuzaa san booharsuudhaaf jecha taphatama. Maguddootaa fi ga'eessotaan taphatama. Inni kun jechuudha. Wada barra taphatama. Nama 6 taphatama. Nama 3 garee tokko namni 3 garee biraati. Inni tokko immoo abbaa murtii yookaan abbaa seeraati jechuudha. Inni tokko jechuudha. Inni sun afaan inni jaafi hanga inni kun irra galchee fi hanga inni kun irra galchee ni hisaaba. Wal dorgommiidha. Wal falman. Achi keessatti walirraa fudhatan. Maal walirraa fudhatan? Gooba walirraa fudhatan. Goobni kun maal inni beektaa? Paawora. Humna. Yoon gooba sirraa fudhadhee ati gooba kiyya galtee yooniif gooba kiyya san ka'an gooba sirraa fudhadhee mana gallee haaloo qabatta. Akkami gooba narraa fudhattaa? Akka waan paawora humna dhiirummaa jabina kee sirraa fuudhee deemee guutummaa kan kee waan sirraa fuudhee deemee itti ilaalamaa jechuudha. Kanaaf jabaattee falmatteeti tapha san sirriitti taphattee injifannoo san galmeessitaa jechuudha achi keessatti. إلا